yoo takka turreen bullanneeyo. Maala ku qabaree manni kan waaqayyooti bulus dandeessu. Sireen nu gaaree moo gurbaan kun hin gala jettee yaaddeeti? Qaboonni qitiin na dhooftu tokko iyyuu qabu. Kuma akkamseeti. Qabuun barataa cimaadha. Nama mala gaarii qabu. Garuu barataa tokko wajjin wal dhabee barataan sun mooraa kana kan gadhiisee ba'uu barbaada. Barumsarraa ariisisuu barbaada jechuukooti. Kanaaf biyya koo keessatti lammii koo hojjechuu murtoo koo kanuma. Biyyi kunis ulfaataadha. Nan beeka doktar. Gondaa biyya ormaa waraabessa biyya ofii wayya jiru. Garuu akka tasaa aartee biyya kana gadhiistee kan deemne. Mana barnootaatti naareen jettee qalbis jabe. Lakki xiqqooma ijaa mana dhukkubeedhaaf dhiise malee rakkoo biraan hin jiru. Ani hin barbaachisu yooman jedhe yeroon hin dabarree wanta barbaachisu kana booda gochuun hin danda'amaan jedhe. Callistee isa yeroo darbee kaastee sammuu kee of hin dhukkubsin. Anaanis sammuu koo nan dhukkubsin. Maatii koo namiitee kana naan jettee sana naan jettee naan hin jedhin. Jedhee darbeeraa isaaf immoo dhiifama jedhe. Kana caalaa maal barbaaddati? Amma maaliif walitti hin dhuftani? Qaboos mana fidi. Harmees deemnee gaafanna. Kana boodatti adeemuu qaba. Hiree kee of laadhu. Hiree kee jiraadhu. Hiree kee rakkadhu. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargine deebinee facaanee. Kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Si, urjii irraa maal barbaadu? Maal qabdina shiraa barbaadu? Qostay! Hila! Dogoggorii quba keenatti buusuu hin dandeessu. Of eegi. Maal godhe jettee maallaqa kafaltee urjii ajjeesuuf yaala? Eenyutu ajjeesiisin jedhe mee natti? Jiraattis maal fayyada amantalli kun? Duutes immoo eenyuun miti? Atuu jiraattee bira. Atuu jirtaa bira. Si tofaan baasee urjii rakkaseedha. Atuu jiraattee deemaa jirtaa bara. Sitti meera. Quba keenatti buusuu hin dandeessu. Yakka kanaan dura dalagdeefiyyuu adaba kee eeggachaa jirta. Kanaafiyyuu of eeggadhu. Quba keenatti buusuu hin dandeessu. Dhugaa kee jetti. Harka urjii tuqeen harka urjii qabeensi qabuun narraan eegamu. Laal. Nama ajjeesaadhaaf nama du'uuf deemu harka tokkoon qabuun narraan eegamu. Dhuguma jetti. Aniyyuu harkaan tala sana qabdeen akka sana qabduun barbaadu. Hila, ani duste maallaqa haganaa dhangalaasee gocha raawwatte kana gochuudhaaf sekendii natti fudhatu. Garuu siif kanan godhu. Naaf salphaa ture. Dhagana
garwaan sammuu kan keessan hin qabu sammuu xiqqoo kan keessan hin qabu. Waan ati jettu wanta kun agalaan jiru namatti jettu kanaaf jedhee qarshii waan balleessuuf isin qabu. Waay malaa saarta. Fixattee kanuma dhugaa maallaqa baaftuun qabdu. Kanaaf jettee maallaqa baaftu. Yaa? Eenyuree ka gurbaa mootora kireessuu fi maallaqa gasii dhangalaasee urjii akkana naa godhee keessi akkas naa godhe ka jedhatu. Seemaa birrii lafatti dhangalaasanii mu. Isuma gaafa dhugaas waan hin beeknu qaba. Naguma? Nagayim? Nagaa kooti. Fayyaadha. Jirra. Taayihaa? Intaa horiifachaan jira. Ay maali haa taayii si barbaadeetiin jira. Allakki horiifachaan jira. Waan natti mu barbaadde sumatti natti mi dandeema. Waan si mudee majeetee sitti naa jamee taayii achi. Maali amma natti mi ka horiifachaan jira si jedhee bar. Ay maaliif xiqqoo taayiti waan si barbaadeef si himeetiin achi booda deemte. Hin barbaachisu. Hedduu sin tursiisu. Lakki horiifachaan jira. Please waan natti mu barbaadde yoo jiraate amma dafite natti. Ijoolleen eegaa waan ta'eef. Waa xiqqoo takka achi booda ni deemta. Sitti miiraam horiifachaan jira. Akkasuma naasa'uu hin dandeenyu dhaabbanne. Dhaabbanni haasawurra gateenya odeessinee irra ni jiru. Hin barbaachisu bartaa'uun. Maaliif xiqqoo taayiti ni deemtaa sin tursiisuun sin jeera. Bakar amma kallattiidhaan waan natti mu barbaadde natti mu. Haajumatiitiif si barbaadeera. Afiyyaa fi miti. Taayii siifin himaa achi booda ni deemta. Xiqqoomatu. Dhimma koofuma. Dhimma koofuma barbaadde. Tasumaan dhimma koo yoo ta'e illee asumaan tunatti miti natti tola garuu. Xiqquma hedduu sin tursiisu. Haaris bar waan mana cinqeefiinsi akka dila kana si kadhachuu jira. Xiqqoo gataa achi booda ni deemta. Hedduu sin tursiisu. Waan hin jarjara. Tole. Garuu ati nagaa? An nagaa kooti. Ni dhaabamte. Jira. Eenyutu akkanas jiru sitti mi? Maal jechuudha? Maala si goota mana kee gattee? Isa siniif hin dhiise. Isiniif bal'atu keessa jiraadhaa. Kottu amma nama ofittiin kolfisiiniti kottum galla. Gara mana keetti gali. Maaliif natti kolfu? Kun mana namaa miti bar mana bulleettii kootiiti. Aante mucaan koo jaalate jettee mana kee dhiiste yoo deemtu kuni qaaniidhamu. Qaanii miti lafa inni hin jirretti keessa jiraachuu hin danda'u. Namni sitti kolfaati. Maaliif natti kolfu waan irra qal'atu beeka. Waa tokko sitti an akka keetitti yaaduu dadhabeeti miti. Isaati goote kanas gochuu dadhabeeti miti. Garuu an akka kan kee hamaadhaan immoo kana beeki. Anaaf garuu siif deebii kennuunuu gadi booda. Waan si argeef amma. Urjiif deebii kennuunoo. Ila ati fi feeneti walitti cuunfamtanii qeensa urjiin geettan. Kabiraa immoo inni guddaadhaaf kasaaraan keessan guddaan shira sana hunda hojjettanii urjii homaa godhu dadhabuu keessan. Tigalee maalis yoo qindeessite maalis yoo dadhabde guyyaa rabbi uume malee lubbuun hin baatu. Okay. Amma time ijaana bu'aa dhufte moo na lolu dhufte? Yaada kee fagodhime. Anaas si ijaabaa. Maal laa guutteet ijaasi ba'a. Ati ijaasi ba'uudhaaf naaf harkan guutu bara. Sammuunis nan geettu. Sittimu ija ba'umsi koo inni guddaan urjii jaalalaan jiraachisuudha. Urjii jaalalaan kunuunsee jiraachisuudha. Isa kana natti mummaa barbaachiseera. Kana sitti wanti barbaachiseef warri du'a si hawwitanii gammaddanii galtanii dibbee rukutaa baatanii kasaaruu keessan akka bartaniif kana sitti muuf. Waanti nama aarsu iddoo malee dhaabbata.
Maali qaboo si aarsiisa? Maaliif na aarsa maal? Waan na aarsu kana booda tokko iyyuu hin jiraatu. Waa hundumaa xumurree jirra bara. Ay maali galtanii fixxan gaa? Osoo waa takka ne galimmo. Kana booda waan jalqabnus waan xumuru tokko iyyuu hin qabu. Ati muula muffaa kana booddee maqaa qaboo jedhamu akkanatti waamtu hin barbaadu. Maqaa qaboo kanatti hin kaastu. Ammallee bara sumaatu qabuu jiyaamu jira bara. An waa'ee isaas itti mufedheeni malee maqaa qabuu kaasuu barbaadee miti ani. Kuno ammallee atumaa jeer hayi. Bari ni waan si jaallatu fi waan na jaallatu fi dhugaan siin jedha bakar. Qaboon gonkumaa nan barbaachisu. Qaboon nama sirrii natti fakkaatee ture. Garuu sirrii miti. Jechi isaas keessa koo baay'ee madeessee jira. Maal jechuudha gaa'ii? Jechi nama madeessa? Nuti bara Harargee keessatti waan feene waliin jennee guyyaa guutuu namni wal lolus, namni walitti aarus, namni wal oodus, namni tokko hin jiru. Garuu qaboon bara amma wanti akkana siin jiruuf waan si jaallatuuf inni akkasitti dubbatu. Jechuma akkasii naan jechuu hin danda'u. Naan jechuu hin danda'u tasa. Wanti naan galleen maal siin jeetis akkana aarteeti? Fedhii keetiinii boonsaa waliin ciisuu barbaadde. Hayya asii hojii ciistee duba? Maal anatu moo? Anatu boonaa waliinii? An boonsaa waliinis hin ciisne nama kamiyyuu wajjin hin ciisne hin ciisus. Iftuu teenya baaraan dubbii tana dhageetiin jira. Boonsaan hogguu mooraa keessatti iftuu wajjin ciisne jee odeessisu dhageetiin jira. Aatii fi qaboon akka walirraa fagaatan barbaadeeti barinni. Qaboon immoo waan si jaallatuuf si lola malee waan biraatiif miti. Qabootu na jaallatee dhugaan sitti himu. Qaboon takkaa malee na jaallatee hin beeku. Ta'uu sanatu jaallataan ture. Anis kanan jaalladhu kutannuuf kaayyoo isaati malee waan biraa tokko iyyuu miti. Ammoo munni iyyuu ta'uu didee adda baanee jirra. Baga gammadde. Dubbiin ilmoo kootii kun akkas ta'e. Baga gammaddan. Maaltu moo maal ta'e? Maaltu maal ta'etti maal takka haaraatti na gaafatta. Abdiin bilbila koon kaasu. Maal siin jedhe? Maal siin jedhe? Utuu bilbilan kaasin maallaan jedhe? Bilbila koon kaasu siin maal siin jedhe? Seen kara deemtuun sun akkam taate? Ante dubbii wal keessan fidin. Ammoo tu waa'ee abdii haasoftu amma moorjiitti deebite? Kan akkas nu taasisee nu jeeqe eenyu taanaan? Jinnii seen nu keessa seeneeti miti kan maatii keenya jeeqe. Ta'uu danda'a. Eeyyee. Garuu urjiitti dubbachuudhaaf mirga hin qabdu. Iseenis ilmoo kootti dubbachuudhaaf mirga hin qabdu. Ante abdiin nama guddaadha. Kana keessaan immoo mucayyittiin jaalata. Akkas taanaan lamaan isaaniituu dhabu keeti. Ilma koo dhabuu gonkumaan barbaadu. Iseen garuu maal taatanii waccoo duulli akka hoduun ta'uun jaalallis jibbis akkuma abbaan taasisa. Maaliif waan hundumaa dirqama gootu? Kanan siin jedhu an jaalladhee siin jibbine waan ana irratti see jibbeen qabaan siin jedhe. Utuun urjii jaallachuu baatee feeneet mana murtii isa dhabdii? Egaa inni seenaa biraadha. Garuu ati wanti beekuu qabdu ante jaalattees jibbitees urjiin filannoo abdii ishee jalqabaa fi ishee dhumaa taateetti. Egaa akka kanatti adeema taanaan abdiin mana hidhaa seenuun saanafu. Inni hidhamnaan immoo siinis gareedhuma isaaniitti ramadeensi ilaala warruma hiisisetti. Ante kana dhisme gaarii otoo yaaddee wayyuu. Bilbila keen kaasa miti? Mee bilbiliif? Silaa kan koon kaasu? Tole takka tureen bilbilaa. Bilbiliif siin jechaa jira? Tole naan bilbilaafi. Takka turtee bilbiltaafi. Maal taateessa? Iftuu tanumaan an dur beeku sanii? Taruma takkatti bara qabsoo hadheessite ati. Anamma waan tokko iyyuu hin barbaadu. Anamma kanan barbaadu barumsa koo qofaa sammuu kootti yaadudha. Isa duba kophaa dhiistee deemtaa? Qofaa dhiistee deemtaa naan jedhin. Ana miti kan isa gatee deemaa jiru. Isatu na dhiibbate bara.
amma baraate goo dhiisitiin namni si daran isa hubachuu danda'u waa hunda qabeeku si qofaa jira ati eeguu biraa dhiisitiin barnoota irraa illee yoo ari'an namni isa waa hubachuu danda'u namni tokko bira hin jiru waa isaaf illee namni jira isaaf nama qabeera eenyu isa gargaara abbaa isaa beekuun maal si godha gargaaramuun isaa qofti dhugaadha Abu iftu antani maan beeku sanii miti ana jijjiiramtee jirti silayyuu garuu balleessaan kan kootiin akka balleessaa ana ta'e natti meera anis hubadheef hin jiru jechuun rakkoo koo keessaa ogummaaf beekumsan ittiin ba'u qabaana jedhee natti meera anatu akka wanta inni waan akkasii gochuu hin dandeenye natti fakkaate waan dangalchine keessa seenee duruun Ayyee iftu teenya ani bar siyaadachisuuf jeetii miti bar akkuma araaramta waan hin barbaaduufi Bakar adaraa kennan isi dhugaan sin jedha keessi koo baay'ee madee jira adammoo qofaa koo toon barbaada tarii wanta jaallattuu fi araaramti jettee yoo yaaddemoo baay'ee dogoggortee jirta hay dubatun balleessaa taatiiti waanuma xiqqoo tanaaf adda baatanii san Bakar inni sifriyaa waan ta'eef immoo balleessaan isaas targamaan jiru qaba wajji anaatu hiriyaadha anaaf moo Ana raba risaniitu waliif fira. Tole. Waan na waamtee dhimma kana waliin haasofteef galatu. Amma deemuu ni danda'a. Haa iftu. Hello, Simba, welcome. Nagaa koodha, ati akkami? Nagaa jira Simba. Maal ta'a jetteeti? Urjiin akkami? Urjiinillee nagaa si ta'a moo jettee nagaa qabdi. Hello, Fenit. Ega bilbila koo kaasuu dhiiste torbee sadii dogoggora uumamee jira moo maaltu uumame natti himi waan haaraa oduu gaddisiisaa jira Fenit intalli kee duutee biyya lafaa kanarraa duutee boqochuur qorumsa gara biraadhaaf of qopheessiteetti urjiin hin fayyite eeyyee duutee biyyoo ta'uun akka bofa biyyoo arraabdee kaateetti. Dhugaa hospitaala baateedha? Eeyyee baateetti. Ammaan booda siinuu siin barbaadu. Anumatu lubbuu isii balleessa. Anumatu dhimma koof abbaadha waan ta'eef dhimmicha anumatu raawwata. Dhaabechumatti siin barbaadu. Akkana gargaartu siin fedhu. Na dhageetta kuni wanta guddoo taateeti raawwachuu dadhabde baay'een sitti gaddaa garuu kana booda anuu waan gochuu qabu nan yaada beeka waan ta'eef balleessaan koo dogoggorri guddaan anatu si amanuu kootu dogoggora guddaa ta'e waan ta'eef dhaabi. Ammas biyyee arraabdee kaatee urjii ammas biyyee arraabdee akka boofaa kaatee Garuu harmeen waan isin jette laphee kuna cabse beeki. Hammeenni fi jibbi akkasii nama garaatti na baatirraa argu kiyyatti baay'ee gaddee Simbo dhugaan siin jedha. Dhiisati isin utuutti yaadin dubbatti. Simbo. Wanti isin jettu guyyaa tokko guyyaa lama miti bara. Yeroo meeqa akka dubbatte Simbo? Guyyaa hedduu barka dubbatte. Kan akkamii dhiiseef naan jette?
Ati sin sobiniif sin boodis. Inni gurtaan urjiin fayyuu isheeti. Isheefis bilbiliif. Bilbiluu miti. Utuu sin bilbilteeyyuun kaasu. Abdi. Dhimmi seeraa sun ishee dhiphiseera. Hin dhamta ittee baay'ee yaaddoofteerti. Hidhamuun koo du'a urjiin caalu sin boo. Garaan urjiif du'a hawwee. Anaaf maaliif hidhamuuf dhiisuu kiyyaaf dhiphata? Maaliif hin dhiphanne? Garaa tokkoon du'a urjii hawwaa garaa tokkoon hidhamuu kiyyaaf yaaduun hin taaree amma sin boo. Garaa tokkotti waan lama baadhachuun ulfaatu. Amma waan hundaafuu sin boo. Fakkeessaa dhiisii. Tole Abdi. Aanteedhaaf bilbiliif. Dhiisaan isiin bilbiltuyyuun kaasu. Aan bilbiluu fidee isiin bilbiltuyyuun kaasu siin jedhee. Ayyee maraafuu yeroo biraa si bilbila. Bye. Maal bilbila koon kaasu? Bilbilatu chaarjii narratti cufe jedheera. Bilbila chaarjii irratti cufe dhee? Si argaan ture? Si dhagayeeras. Urjiinoo yoo hospitaalaa baatire yeroo ta'e fuula kee irraa gammachuu dubbisaan oollee nam. Si dhagayeeras fakkeessituu duwwaan. Waan sobdaniif ija namaa keessa laaltanii haasa'uu dandeessanii. Sobduu duwwaan. Nagada? Nagaa. Fayyadamni. Itti gaafatamaa yookaan itti gaafatamummaa mana kana jirti? Maal naguma barbaadamu? Naguma barbaadna yoo jiraatan nu waamuu dandeessa? Itti gaafatamummaa mana kana sida? Saajin guddataa daadhiin jedhama. Himatamaan abdii badhaasu jedhamu ilma kee akka ta'e yeroodhaan bira geenye jirra. Sagantaa Awaashitti qusadhaa fudhadhaa badhaafamaa baankiin Awaash qopheesseen baankii Awaashitti hoo qusattan hoo sharafattanii fi maallaqa biyya alaatirraa isiniif ergame hoo fudhattan konkolaataa Isuuzuu hojii keessan ittiin saffisiifattanii fi konkolaataa otomoobilii badhaafamtu. Dabalataanis laaptooppiiwwan TV flat screenii fi bilbilawwan smartii isin eeggatu.
baankii Awaashitti qusadhaa fudhadhaa badhaafamaa. Baankii Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan hawwatoos ta'e faaya bareedina uummatichaa beeksisuuf jabaatee kan hojjetu komishinichi Oromiyaan ardii Afrikaa dabartee addunyaa akka hawwattuuf ifaajii hojjechuutti argama. Faaya miidhaginaa uumamaan badhaatu Oromiyaan bal'oodha hundumaaf kan taatu. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa.